بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما أما مجلس لبسيدان دابو كنا والكبتي ويا الراكنا ميديا هواسا كان الرتي وان باي الديما تري نكشوالي دمو كنا والكبتي هرا والغير روان الوليف ينوردفني كرجل جلا كنا جرويون أرجو نمني كرين باي صدار راكن كأي نمني جرين جما كانين وان دي ما جرو كنا راكن كأي عاملين نما جرتو قموت جرا شكيت جرا وانتو تعدداتي ديما تروي سار جنان وانت لفرج رومادي وانو تكو مالو جتا جرا وانجلو مالتو لفرج تاجرا وامتشا كورين dhabbata dhimma seeraa maaliif roobii waame kan jedhu wal qabateetu gaafiin baay'een isaa kan ka'aa ture jechuudha. So dhimma kana ilaalchisee utuun specific dhimma sana bira hin gahin wantoota tokko tokko waan dogongora namni keenya hubachuu qabu tokko kanan ammuma irraa sirreessaa deemuu barbaadu jira namni muslimaa guutuun jechuudha. Inni jalqabaa gaafiin gumiin dhimma islaamaa yookaan jaarmeen kun labsiidhaan seeraan hadhaabbatu kun waan nuti bara 2004 dimtsaachinis sama qabsoonni dimtsaachinis samaadhaan yookaan sagaleen keenya hadhaagahamuudhaan eegalame osoo hin ta'initti jalqaba 1933 irraa kaasee yeroo Haile Sillaaseen nugusa nagast za Itoophiyaa Qadaamawi Haile Sillaasee jedhee yeroo inni itti muudame sararraa kaasee ummanni muslimaa gaafii kana kaasaa ture. 1953 irratti gaafii kana ka'e hiriirri 66 ijoon dubbiidha 1966 fonqolcha mootummaa Haile Sillaaseetiif sababa kan ta'e gaafiin ijoon tokko gaafii kana gaafii 13 keessaa bara wayyaaneen dhuftee biyya kana bulchuu eegalte Ihaadig yookaan biyya kana bulchuu eegales 87 irraa kaasee jalqaba yeroo lamaan namoonni baay'een itti hidhamanii namni itti du'ee masjiida Anwaaritti dhiigni dhangala'e gaafiin tokko isa kana ture. 92 yeroo filannoo gaafiin kana ture. 97 irratti gaafii kana ture. Sababa adda addaatiin jibbaarraa, sodaarraa, hubannoo dhabuurraa wantoota adda addaatiin ani isaaniif sababa kennuutu hin ta'in jaarraa amma kana yookaan waggoota dheeraa walakkaa jaarraa tokkooti ol gaafiin kun deemaa dhufee bakka kana gahechaa. Gaafii kanaaf akaakileen keenya abboonni keenya wareegama guddaa kaffalan kan itti du'an kan itti hidhaman kan itti salphatan kan itti naannoo isaan irraa buqqaan kan itti biyyaa godaanan gaafii dhiigni baay'een itti dhangala'aa dhufeedha malee gaafii dhaloonni kun har'a dhaloonni qubee ka jedhamu kun dhaloonni waa barate kun gaafiin ni kaasee miti gaafiin kun. This is a very crucial point. Maalifan kana jedha? Gaafii kana asuma gabaabsinee waanuma waggaa 8-9 ka'e yookaan fakkeessu nu taane gaafiin kun gaafii xiqqoodha, gaafii hoosa, gaafii miizaan hin kaasne jechuudha. Gaafii keenya kanaayyuu ma'anaa isa dhabsiisa waan ta'eedhaaf. Tokko kana. Lammaffaa qaamni gaafii kana simatee kara seeraatiin kallattii itti kaayee labsiin kun akka inni bahu godhus yoo akkanatti kan nuti ibsinu taane gaafii kana gadi buusee ilaala. Waan nu kennu kana akkuma waan sadaqaa wayii nutti kennullee itti fakkaachuun hin bala. Never at all. Dhugaadha mootummaan amma jiru kun galata guddaa qaba. Gaafii kana maali jedhee hubatee karaa qabsiisee sadarkaa inni amma irra jiru gochuun kun positively waan kana laalurraa kan ka'e jennee fudhanna. Haa ta'u malee garuu gaafiin kun gaafii eenyuyyuu lafaa ka'ee akka qorsootti waa ammaaree sii kennu yookaan akka daabbootti waa muree irraa sii kennu miti gaafiin kun nama muslimaatii kennu miti. Gaafii seenaa qabu, gaafii bu'uura seeraa qabu, gaafii kabajaatii fi maalummaati gaafiin kun. Kun akkasitti hubatamuu qaba. Dogongorri inni biraa gaafa gaafiin kun mootummaadhaaf dhiyaatu
simpili waraqummaan akkana caarameetuma fuudhameetti kennamee miti gaafiin kun. Koreen sagalii muummee ministiraatiin filamee gaafa as deebi'e hojii isaa jalqabaa kan godhate maali? Gaafii ummata muslimaa kana maali gaafiin ummata muslimaa? Yoo maal deebi'e gaafiilleen itti aanan deebi'u mala kan jedhu taa'ee qo'ate. Dhumarra maalirra gahe? Gaafii seera qabeessa ta'e, gaafii seena qabeessa ta'e, waggaa 60-70 gaafii deeme kana sadarkaa tokkoffaarra kaa'e. Maal inni? Gumiin dhimma islaamaa kun ummata Itoophiyaa miliyoona 50 ol ta'u yookaan immoo walakkaa lammii biyyattii kanaatii ol kan ta'u kana gaafii isaa waan ta'eef wareegamni baay'een waggaa 50-60-70 irraa kaasee kan itti kafalamaa dhufe waan ta'eef gaafiin kun gaafii ijooti lakkoofsa tokkoffaarra taa'e. Eegas yoo gaafiin kun seera biyyattiin kun ittiin bultu keessatti bifa kamiin entertain godhamuu danda'a? Bifa kamiin ilaalamuu danda'a kan jedhu ogeessi seeraa namoonni abukaatoo ta'anii waggaa dheeraa muuxannoo guddaa qaban. Drafter seera bocuu keessatti waggaa dheeraa muuxannoo guddaa namoonni qaban. Abbaa alangee ta'anii waggaa dheeraa kan hojjetan. Abbaa daddachaa yookaan daanyaa ta'anii waggoota baay'ee namoonni hojjetan. International NGOs dirjitii biyyoolessaa yookaan addunyaa gurguddaa keessatti waggaa baay'ee hojjechuudhaan kan dandeettii guddaa, beekumsa guddaa, muuxannoo guddaa namoonni qaban walitti qabamaniit taa'anii gaafiin kun gama seenaatiin akkamitti ilaalama? Gama seeraatiin akkamitti ilaalama? Biyyattii kana keessatti seerri jiru hammam tokko labsiidhaan yoo jaarmeeni kun akka gad dhaabbatu godhame bu'uurri seeraa biyyattii kanaa maal jedha kan jedhu taa'ee qo'ate. Dhumarra maalirra gahe? Heerri biyyattii kanaa konstitushiniin biyyattii kanaa buufanni 21 buufanni 11-9-62 kun guutuun isaa yoo walitti fidamee dubbifame inumaatu mirgi kun kan inni ittiin kabajamuu danda'u. Mirgi amantaa labsame, mirgi amantaa bal'inaan labsame kun kan kabajamuu danda'u yoo jaarmeeni kun labsiidhaan dhaabbate qofa kan jedhu kan inni ifatti agarsiisu. Kan biraa'oo abbootiin konstituushinii kana jalqaba bocan inteenshiniin isaanii yaanni isaanii maalirraa ka'aniitu? Walqixxummaa kaleessan turre akka mirkanaa'u, loogiin akka dhaabbatu, qaamni kaleessa miidhame har'a miidhaa sanarraa akka dandamatu, walitti dhufeenyi sabaaf sablammii amantaalee fi uummata biyya kanaa birfa obbolummaatiin akka gad dhaabbatu kan jedhu diraaftarii kana barreessanii kaanii jiran jechaadha. Kunis maal mirkaneessa? Jaarmeeni kun labsiidhaan yoo dhaabbate heera mootummaatii wajjin deema. Okay, kan biraa'oo muuxannoon biyya kanaa maal fakkaata? Biyya kana keessatti jaarmaya amantaa tokko seeraan dhaabuun maal fakkaata yoo jenne haaraa miti. Waggaa 50 ol turee jira. Manni amantaa ortodoksiidhaa seeraan dhaabbate. Kanaafuu waan haaraa hojjetaa miti jechuudha. Amma caasaan amma jiru yookaan warri seera baasu amma jiru kun waanuma seera Itoophiyaa keessa fitaabeerii biyya kanaa keessatti bocamee ittiin hojjetamaa jiru sanuma ammas Itoophiyaa muslima Itoophiyaatiif godha malee waan addaa tokko hin godhu. Biyya biraa alaatti ceeneeoo biyya addunyaa kana keessatti labsiin akkanaa kun labsamee jira. Biyya baay'ee jira. Bifa akkamiitiin kana entertain godhan, bifa akkamiitiin kan hojjetan wanti jedhu bal'inaan irratti hojjetamee jira. Eega kan hojjennee booda barruutu barraa'e. 1930 irraa kaasee hamma yeroo ammaa jirru kanarratti seenaan irra darbame gaafiin kun bifa kamiin dhiyaataa ture sanada jira. Kan Haile Sillaaseedhaaf dhiyaate, kan Dargiidhaaf dhiyaate, kan Shaappaa barruu yeroo sanaa jiru guutuu isaa jira. Sana hunda taa'ee jira jechuudha. Waraqaan Haile Sillaaseedhaaf barreessan, Indaalgaachoo Mokonnin barreef namoota maqaan isaanii ministeerota bebbeekamoo yeroo saniif ta'e gidduutti gaafiif deebiin
labsiidhaan nuuf dhaabbatu kun dheeraa ture jechaadha. So kanaafuu dhimmi kun dhimma nashaaxaadhumaan fedhii garee tokkootiin qaama tokkootiin ta'e otoo hin ta'initti dhimma seeraan bocamee irratti hojjetamee dhumee eegasii booda gara xaqlaa aqaabii higgiitti dhiyaate jechuudha. Xaqlaa aqaabii higgiin qaama mataa isaa danda'e qaba diraaftaroota kan seera bocan jechuudha. Qaama barbaachisaa ta'e gaafa inni yaada dhiyeessuu achi ta'anii seera qaban, adeemsa qaban, ulaagaa qaban, labsiin tokko bahuudhaaf maal akka inni barbaachisu sana fuudhanii irratti hojjetanii nu waamane anaa fi Profeesar Muhammad Habiibii waaman jechuudha. Dhaqneet konfiyuushinii tokko waan ifan taaneef tokko waan gaafii qaban nu gaafatanii gaafii sana tokko lama sadii ennee irratti deebisnee dhibbaa dhibbatti itti amananii justificationii mataa isaanii qabxiiluu amansiisoo ta'an mataa isaanii isaanuu irratti barreessanii bal'inaan jechuudha. Fuudhanii isaanis piroosiisarii isaa eeggatanii mana marii ministirootaatiif ergan jechuudha. Ministiroች ምክር ቤት Council of Ministers jaraaf ergan. Den jarris maal godhan? Jarris akkanumatti ilaalanii gara paarlaamaatti hin ergine. Qaama mataa isaa danda'e qaama seeraa labsiin kamuyyuu otoo ministirootatti hin dhihaatin qaama taa'ee ilaalee kan irraa murmuree kan itti dabalu dabalee seera qabaachuu isaa amansiisaa ta'uu isaa seera lafarra jiruun walitti bu'aaf walitti bu'uu dhabuu isaa tokkoon irra taa'ee ilaalee qaama isaaniif dhiyeessu jira. Qaamni sun ilaalee dhiyeesse. Mana marii ministirootaatiif jechuudha. Ministiroች ምክር ቤት gaafa isaanii dhiyeessu ministiroች ምክር ቤtiin ofumaa isaaniitii dhaggeeffatanii miti kan isaan dabarsan. Nu keessaa nama waan kana difeendi godhu nama waan kana gaafii achirratti ka'u deebii itti kennu affeeran. Eenyuun? Profeesar Muhammad Habiib turaqe. Profeesar Muhammad Habiib jechuun konstituushinii barsiisaa konstituushinii biyya kanaati. Konstituushinii irratti nama mootummaa waggaa dheeraa gorsaa ture. Namas barsiisaa ture. Yuunivarsiitii itti aanaa pirezidaantii ta'ee nama muuxannoo waggaa dheeraa qabu seera baasuudhaan jechuudha. Profeesar Muhammad Habiib dhiyaate gaafii mana marii ministirootaa keessaa kee tokko lama jedhee gaafii itti deebise. Gaafii isaan kaasan dheeraadha. Yeroo biraa bal'inaan inni nu isinii ibseennaan nu afaan isin dhaga'uu dandeessan hundatti isinii hiikuu dandeenya. Garuu gaafii achirratti ka'e ijoon dubbii maali? Seera mootummaa cabsan jedhee ministeerri jedhee gaafii kaasee jira. Sirna laf biyyattii kanaa seekularizimii biyyattii kanaa faallessa namni jedhee jira. Kaanniin intarastii maduunfaa amantaa ofii qaban irraa kan ka'u gaafiin adda addaa ka'ee jira. Inni garuu gaafii ijoo deebii ijoo itti deebise. Tokko seera biyyattii kanaa inumaatu yoo kana godhe dhugumaan seerri biyyattii kanaadhaa akka kabajamu godhame. Gaafii waggaa dheeraati. Gaafii maalummaati. Gaafii kabajaati. Ummata muslimaa inni joo namni lamaaf sadiin dhaqee ijaaree galmaa'uun akka hoogganamu gochuun gaafii kana inumaayyuu daran gara biraatti akka hin geessine sodaa qaba. Experiencein biyya addunyaarra jiru kana. Experiencein yookaan muuxannoon biyya keenya keessa jiru kana. Yoo kana gootan dhuguma seera akka isin kabajaa jirtan seeraan akka deemaa jirtan mirkaneessa. Sodaan isin kaastan bifa kanaan osoo hin ta'initti yoo seerichi beeyyuu caalaa sodaan isin kaastanis baduu danda'a kan jedhuun tokkoon deebii irratti kennee namni lamaa sadii ka duraan morman yoo harki bahu guutuun isaanii harka baasan. Mirkaneessaniit eessatti argan? Paarlaamaatti argan. Paarlaamaanis akkanumaan ka'ee achitti hin ergine marii irratti mari'ate. Namni mormiin jira akkuma isin miidiyaatti agartan yeroo sana sagalee irra guddaadhaan gara standing committee yookaan immoo koree seeraa gad dhaabbataatti darbe jechuudha. Heeg qaamii komitee jechuudha.
asirratti amma dubbiin wacni har'a guyyaa kana social media irratti deemaa ture kan inni ka'u jechaadha. Maali wacni kun yoo jettan eega mana gara koree gad dhaabbataatti eega deemee sagalee waan kanaa hin dhabame ummata biratti jechuudha. Angaruu dhuunfaa kiyyaan hordoffii an qabuun maaltu ture? Tokkoffaa labsii baay'eetu isa dura orderii qabatee labsii baay'eetu ture tokko kana. Lammaffaa immoo COVID-19 koronaa vaayirasiin kun dhufnaan haala yeroon kun itti hoogganamtuun wantooti baay'een labsii waan barbaadaniif wantoota atattamaa irratti biizii ta'uun deebii isaan naa kennan keessaa tokko jechuudha. Kan biraa maaltu ta'e jennaan manni maree walgahiiyyuu dhimma atattamaatiif dhimma haala yeroon amma irra jiru kana barbaadu waa wal qabate malee walgahiiyyuu hin teenye. Yeroo kana majlisni maal godhee waraqaa barreessee dhiibbaa gara garaatiin nuti sin gaafanna qaamni biraa sin gaafata ofishaalii waan barreessuu qabuuf eessa gahee waa maatii nu mari'achiisaa kan jedhu gaafii gaafate. Gaafiin sun har'a deebi'e bor deebi'etu jedhamu amma dheengadda kana deebi'e. Namoonni muraasni namni 150 walitti qabanii peetishinii farramanii eegas ashaariyyaa fi maaturidiyyaan itti hadabalamu maarroo eega isaan jedhanii akka waan waraqaan kun isarratti hundaa'ee barreeffameetti har'a social media irratti deemaa jira kun dogongora. Waraquma sanarratti yoo argitan gaafii isin barreeffama lakkoofsa kanaatiin nu gaafattaniin guyyaa akkanaa qaama seera kana draafti godhe boca irraa nama 4 bulchiinsa majlisaa irraa namni 3 akka dhuftan kan jedhu gaafiin achirraa dhufe jechuudha. Qaamni kun qaamni dhimma kana waan seeraan fudhataman qabneen deemu kun achumattuu reject godhamee jira for your information jechuudha. Fudhataman godhanne. Maaliif jennaan labsiin tokko gaafa bahu ulaagaa mataa isaa danda'e qaba. Adeemsa mataa isaa danda'e qaba. Procedure mataa isaa danda'e qaba. Maali procedure isaa? Labsiin kun tokkoffaa seera mootummaatiin seera mootummaa irraa madduu qaba. Heera mootummaa biyyattii kana konstituushinii biyyattii kanaa irraa madduu qaba. Labsiin kamuu kanaan ala yoo ta'e kan yookaan immoo heera mootummaa konstituushiniidhaan wal faallessu yoo ta'e fudhataman qabu. Kanaafuu mootummaan amantaa keessa amma nuti gaafiin dhiyaate kun amantaa islaamaatiif beekamtii haa kennuu miti. Dogongorri guddaan tokko kana. Amantii islaamaa eenyu beekamtii ka kennuuf kan dhoowwatu miti. Beekamtiin kan gaafatamaa jiru jaarmayaafi. Jaarmaya haaraa mootummaan amantaa keessa seenii nuuf dhaabuutis miti. Jaarmaya seenaa qabu. Walakkaa jaarraa tokkooti ol kan deemee as gahe. Gaafii dheeraa kana deebisuun seeraan waan ta'eef qaama kanaaf uffannaa seeraa nu offisaa uffannaa seeraa uffatuu qabaa. Lukkii isaadhaa miilli isaadhaa seeraan gad dhaabbachuu qaba kan jedhu malee gaafiin dhimma amantaa keenyaa keessa galaati. Labsii kana yeroo baastan mazhabni akkanaa Itoophiyaa keessatti sirriidha. Mazhabni akkanaa sirrii miti. Kun mainstreamidha. Kun mainstreamiti miti. Kaarikulamiin seerri barnootaa kanatu sirriidha. Kanatu sirrii miti jedhaa jennaan kun seera mootummaatiin wal faallaa konstituushinii ta'a. Mootummaan amantaa keessa seenee jechaadha. Mootummaan amantaa namaa filee jechaadha. Ilma namaatiif rabbiin gidduu seenee jechaadha. Hin ta'u kana gochuu hin danda'u. Manni maree yookaan immoo qaamni seera baasu labsii kana baasu kana gochuu hin danda'u. Yoo kana godhe seera cabsa, heera cabsa. Kanaafuu qaamni gaafii kana dhiyeesse seera biyya akka seerri itti bahu waan hubate natti hin fakkaatu. Kuni sanada ulamaa'ii keessatti intarteen godhamee jira. Ashaariyyaa, Maaturidiyyaa, Ahlul Asar, Salafiyyaa, Suufiyyaa wanti jedhu kun dhimma mana keessaati malee dhimma labsii keessatti galuu danda'u. Mi'aan fakkii biraatiin isin yaa ibsu kan. Fakkeenya fudhadhaa. Ministeera qonnaatu awaajii labsii naa baasee jedhee mana mariitti erge. Mana mariitti ergu akka waliigalaatti qonnaan biyyattii kanaa
fireemiin isaa maal akka ta'uu qabu labsii baasaaf malee yoo inni garuu ministeerri qonnaadha qamadii heektaaraan manaan biyya naannoo akkanaatti facaasa. Horiin biyya akkanaatti horsiisa. Albuuda akkanaatiin bakka albuudni kan ministeera albuudaati sun kan biraati. Buna akkanaan akkana bakka akkanaatti dhaaba. Yookaan immoo waan akkanaa mirti zaree akkanaan fayyadameedhe yoo inni geesse kuni dhimma qonnaati waajjira keessanitti dhaqaatii seera daayirektiivii akkaataa ittiin adeemsa keessanitti itti dhaqaa baafadhaa jedhaan malee labsii ministeera qonnaatiif boomite. Saayinsii teekinooloojii akka fakkeenyaatti furdaa afaan amaaraa irratti kanan akka fakkii kaase. Qonnaa kan hin kaaseef uummanni keenya baay'een isaa qotee bulaa abboonni keenyas qotee bulaa waan ta'aniif afaan oromiffaatiin kanatu akka fakkiitti dafee natti dhufe. Saayinsii teekinooloojii furdaa. Labsii saayinsii teekinooloojii labsii naabaas jedhee yoo mana marii ummataatti ergatee qaama seera baasutti gaafa ergamu saayinsii keessa gadi galee specific waan ta'e biyya kana keessatti teekinooloojii faayibar akkanatti fayyadama. Softweerii akkanan godha. Moobaayilii akkanaatiin appilikeeshinii akkanatti ta'uun godha. Inventionii akkanaa wantoota akkanaatiin baasa jedhee zirzirii keessan galu. Maaliif kan jargan word kun dhimma ministeera sanaa waan ta'eef achatti fiti. Ati akka waliigalaatti fireemii baaseet fireemii sana keessatti waan inni hojjechuu malu jumlaa waan waliigalaa tokko kaaf malee tokkoon ijoo dubbii gadi tarreessaan oolu jechaadha. Seerri kamuu mee awaajii feetan ilaala. Awaajiin kamuu kanan hin fudhatu. Kanaa innaan obboleewwan keenya sodaarraa ka'aniis haa ta'u yoo kan geessan dogongora. Tokkoffaa labsiin bahu kun labsii gumii dhimma islaamaa kana bifa inni itti biyya Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa duratti mootummaa addunyaa biratti ummata islaamaa kana kabachiisu bakka bu'u kan godhu. Qaamni kun jaarmeenii dhimma islaamaa kun hunda namaatiifuu jaanxilaa ta'ee gaaddisa ta'ee garaagarummaan ilaalchaa garaagarummaan madhabaa diinii keenya keessatti duruu jira bal'aadha yoomuyyuu baduus hin danda'u. Maaliif mazhaba afur kan nuti beeku 5-6 jira kan hin beekamne. Mazhaba aqiidaa, mazhaba fiqhii wantoota baay'ee jira jechuudha. Ash'ariyya, Maturidiyya, Suufiyya, Salafiyya, Ahlul Athar, akkaataa daawaa kun tabliiga, kun ikwaana, kun maaliidha, kun salafi wanti jedhamu kun waan zirzirii ummata muslimaa ilaallatu malee labsii keessa waan galuu danda'u miti jechaadha. Mootummaa yoo labsii keessa kana galche seera faallesse, heera faallesse, sekulaarizimii cabsuu hin danda'u. Irraatu. Nus akka inni cabsus hin barbaadu. Koreen kun anarra koree kana walitti qabeen walgahii irra turre. Koreen namni 5 maaliif gaafii reefuu ani isiniin jedhe kana qaama sanatti dhaqee jennaan nama 4 affeeranii maqaan keenya keessa galee jarris communicate nu godhanii akka qophoofnu boorimmoo majlisaaf dhaqnee guyyaa boruu kana briefing kennina. Adeemsa maaltu deeme? Har'a maalirra oolle refresh waan turreef Taklaaqqaa biiggiidhaaf sananni kun gaafa dhiyaatu gaafii maaliitu nutti ka'e? Gara seeraatiin, gara seenaatiin, gara siyaasaatiin maal deebisne? Gariin keenya kan dhaqne jirra, gariin kan hin dhaqne waan hin jirreef. Ministirochi ምክር ቤት mana marii ministirootaachis gaafiin maaltu dhiyaate? Akkamitti diffeendi goone? Tokkoon adeemsa deemnee kanarratti refresh wal goonee maal nu gaafachuu mala? Gaafii taklaaqqaa nu gaafatee fi gaafii ministirochi ምክር ቤትን nu gaafatan faallaa sanii moo sanuma deebisanii nu gaafatan maal nu gaafachuu mala? No wanti barruu kanarratti fireemii seeraa keessaa utuu hin bahin sirreeffamuu qabu maali? Kan jedhu irratti mari'annee brief taane itti qophoofne seeraan defend gochuudhaaf heerri kun wammo tokko wanti akka labsiin kun akka hin baane gama seeraatiin wanti daangeessu tokkittiin akka hin jirre 100% sure taane deemne jechuudha. Akkuma duraan sure taanetti deemaa ture.
Kanaafuu manni muslimaa kun gaafii seeraan hojjetame, gaafii seenaa qabu, gaafii itti wareegame ummanni keenya waan ta'eef waciinsa gareen tokko asii wacee asii barreessee asii abbaan fedhe waan fedhe wacuu danda'a. Abbaan fedhe waan fedhe nama 50 miti 100 mallatteessee bakka fedhe itti waraqata galchuu danda'a. Garuu seeraan deemna taanaan, heeraan deemna taanaan waan fakkaatu osoo hojjetamee bareedaadha. Waan wal faalleessu. Obboleewwan keenya kana godhan kun sodaa yoo qabaatan sodaan isaanii sanadu ulamaa'ii keessatti intarteen godhamee jira. Wanti hundi isaa waa'een mazaabaa, waa'een ash'ariyyaa, maaturidiyyaa, waa'een maalii wanti hafe hin jiru. Dhimma mana keessaati kun jechuudha. Yoo asitti illee mirgi keenya hin kabajamu sodaatan taate ministeerri dhimmi amantaa ilaallatu waan jiruuf daayirektiivii dhaqanii gaafachuu danda'u. Wantoota baay'ee jirecha. Kanaafuu dhimmi kun dhimma seenaati. Dhimma namni itti wareegamee as ga'e waan ta'eedhaaf namni kana dura dhaabbatu seenaanuu dhiifama isaaf hin godhu. Hin baha. Abbaan fedhe kuni waan abbaan fedhe kan jaallatee kan jibbee fi bahu osoo hin ta'in dirqama. Wanni martuu yeroo qaba gaafa rabbiin taa'ee dhuntaa yeroo sana ga'ee jira yoo rabbi biraa taate amma. Inshallah. Kanaa jennaan ummanni keenya burjaaja'uu hin qabu amma. Ummanni keenya har'a gama tokkoon baay'een gammada. Maaliin gammada jennaani? Dhimmi kun dhimma Kaamil Shamsuu dhimma dhuunfaa miti. Dhimma Ahmaddiin, dhimma Abubakar, dhimma nama muraasaa osoo hin ta'in dhimma ummata muslimaa guutuudha. Ummanni keenya gurra isaa qeensee dhaggeeffataa jira. Qaama hundaafuu ergaa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Qaama hundaafuu ergaa qaba. Kanaafuu akka laafaatti waan ilaalamuu miti jechuudha. Borin dhaqna warra majlisaas qoreen seeraa kun koreen drafter warri seera boca kun maal akka hojjete, maal akka deeme, maal akka hordofe amma iftaan roobii gaafa dhaqu bifa kamiin akkamitti dhaqee akka defendi godhu maal qophii akkamii akka qabu gaafii namoonni muraasni garasiif gara naa kaasan kun gama seeraatiin maal akka fakkaatu yoo achi jarri kaasan hunda isaa tokko tokkoon itti deebii kennuudhaaf abbaa barbaade deebii kennuudhaaf wanti kun kara sirrii ta'e irraa akka jiruu fi yeroo gabaabaa keessatti labsii ta'e akka bahu gochuudhaaf waan nurraa barbaachisu hunda isaa godhaa jira. Ummanni du'aayiidhaan nu bira dhaabbachuu qaba. Tokkummaa ilaa wanti kuni labsiin kun yoo bahe garee tokkoo fi miti kan inni bahu. Muslima Itoophiyaatiif baha malee garee suufiyyaa garee salafiyyaa jedhamee qoodiinsa asiifachi qoodamu kana garee tokkoo fi miti. Eenyuun dhiibuullee hin danda'u seera kanaan. Garigariin namni muslima hin taanellee namni sodaa qabu hin jiru. Nuhi gaafiin kun gaafii seeraa waan ta'eef yoo nuu kennan mana amantaa wangeelaa kee dhowwachuu qabu waan jedhu hin qabnu. Kaleessa ortodoksiin maa argatan? Kan ortodoksiis akka jirutti kabajamee taa'ee jira. Muslimaaf yoo bahe kan ortodoksii wanti tuqu hin jiru. Yoo kan wangeelaa mana amantaa wangeelaa protestaantiitiif yoo labsiidhaan kenname kan muslimaa wanti tuqu hin jiru. Mirga wanti jedhamu kun kan tokko irratti dipendi waan godhu miti. It is personal, dhuunfaadha, dhimma dhuunfaati. Dhimma amantaa islaamaa yoo ta'e dhimma muslimaati dhimmi kun jechuudha. Kanaa kennitee kana dhowwatte yoo kanaa kennite kanaan kennin waan jedhamu hin qabu kun. Qaamni seera kana boce seera kana nurkaa fuudhee sadarkaa amma jiru kanarraan akka inni gahu godhe kun kan warra wangeelii yookaan protestaantiis fuudhee manni maree ministeerota irratti mari'ate akkuma kan keenyaa gara paarlaamaatti dhaqee jira. So what? Maayini wanti haaraa wanti addaa tokko hin jiru jechuudha. Maa kana ta'e wanti jedhamu hin jiru. Kanaafuu muslima keessattis ta'ee kan alaas dhimma kana sodaadhaan bifa itti ilaalu bifa tokkollee hin qabu jechaadha. Labsiin kun yoo bahe muslima Itoophiyaatiif kabajaadha. Hunda keenya mataa ol qaba. Salafiyyaa ol qabee suufiyyaa gadi buusa otoo hin ta'in, suufiyyaa ol qabee salafiyyaa gadi buusa otoo hin ta'in, maqaa sheexaanni gidduu keenya galchee suufiyyaa salafiyyaa jennee wal burjaajessu kana hunda isaati oli kun. Maaliif hunda isaati oli? Dhimma muslima islaama waan jedhu kana. Mana marii gumii dhimma islaamaa.